Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oduu gammachiisaadhaan qabadhee isin beeksisoota garaagaraa waraqaa ragaa beeksisoota aruusaa kan eebba markaza afaan Oromootii fi afaan Amaaraatiin ni barbaaddu. Namoonni baay'een afaan tokko qofaan kan hojjetu jira. Qophatti afaan tokko yookaan immoo afaan warra soddaatiin namni qophatti hojjechuu danda'u. Namoota muraasa. Sakkee isaa Bari TV Islaamummaa Bari TV Islaamummaa Bohaarsituu ilma namaa utubduu diin Islaamaa uffiftuu kufrummaa. Dhalaan sana nama yoo afaan Oromootiin barbaadaniif isinii qopheessu. Afaan biraatti makiyyatanis isinitti mafu. Nama yoo afaan Amaaraa qofaan beeksisanuuf qopheessi jettanis isiniif qopheessuun qabadhee isiniif dhufe. Inni Barii TV Islaamaa qunnamuu ni dandeessa. Barii TV Islaamaa beeksisoota garaagaraatiin beekamaa beeksisoonni inni hojjetus bamisaalee afaan Amaaraatiin kakkanaa kana hojjetaa jechuudha. እንኳን ደስ አላችሁ ውድና የተከበራችሁ ሙስሊምና በሙሉ ኡስታዝ አብዱል ፈላህ የመርከጫ ያሙት የሚመራ ቁርአን ላይ ተናቀቁ ተማሪዎች የሚመራ ፕሮግራም አዘጋጅቶ ከዛን እንደተገናኙ ገብዛችኋል። ዛሬ የእናንተ ምርቃት መጣ፣ ፈታ ዘና በሉ የለም ጣጣ፣ ብዙ የጠበቃችሁ ቀን መጣ፣ እንድትማሩ ጊዜ isa በመርከዛት ሰከና kana hojjeta. Markaza caayaa milkiirraa qabanni isin dhufne jira kaatimi quraana jira jechaa jiraniin baga gammanni walumaan gasha bakka geessaasatu የመዳም ጥሪ ታገዛችሁ እንኳን ደስ አላችሁ baga gammanni walumaan አላሁ አክበር Ononi eebbifna murnuma murnaani guyyuma guyyaani ganduma gandaani ispiidii ammaatiin ittuma fufnaani ammatti rakkabna ganda kaanii ammatti rakkabna murna kaanii. Raayee gabaree lakkoo isaa siigatti shanaan. Hello. Salaam naattu indeetti naattu. Assalaamu alaikum hin dursitanii achi booda afaan beeytaniin feetan afaan Oromootiin feetan afaan Amaaraatiin ajajachuu dandeessanii jechuudha. Yeroo muraasa keessatti yeroo gabaabduu keessatti gatii madaalawaadhaan isiniif hojjetaa jechuudha. Barii TV Islaamaa beeksisa isin barbaaddan waraqaa ragaatii fi wantoota tajaajila kanaan wal qabatan waan hedduu yeroo gabaabduu keessatti isiniif hojjetee isin biraan gahuudhaaf qophiidha waan ta'eef isa qunnamaadha irraa fayyadamaan isiniin jaan obboleessa keessanii galatoomaadha ulfaadha. Bari TV Islaamummaa Bari TV Islaamummaa Bohaarsituu ilma namaa.